Akkami nagaa hordoftoota keenya kabajamoo kanneen Oromoo Samsung irraan hordoftan nagaa keessanii nagaan keenya kan kabajaaf jaalalaa iddoo jirtan hundas nagaa qabu. Egaa hordoftoota keenya turtii guyyoota muraasaatiin booda har'as deebinee dhufnee jirra fedha rabbiitiin. Har'a ka wajjin ilaallumoo akkaataa akkaawuntii fuula Facebook keessanii delete itti gochuu dandeessan ka wajjin ilaalluta jechuudha. Baay'een keessan Facebook lama fayyadamtu lamaan san keessaa immoo tokko delete gochuu barbaadan tarii akkasuma warri tokko qabdanis tokkicha san yoo delete gochuu barbaadan akkaataa itti delete gochuu dandeessanii fi yoo barbaadan ammoo akkaataa erga delete gootanis itti deeffattanis ka wajjin ilaalluta jechuudha. Osoo gara barnootaatiin hin darbineen duratti warroonni YouTube channel Oromoo Samsungif haaraa taatan subscribe akka gootan akkasuma viidiyoo keenya like share akka gootan isin beeksisna. Yeroo gara barnoota keenya darbinu yeroo takka Facebook keessan irra galtu yeroo haala kanaan Facebook keessan irra galtan iddoo tuqaa sadan kana sarara sadii kana bira deemtu erga xiqqoo gadi buutu jechuudha. Setting and privacy iddoo tanarratti click gootu erga isii gidduu irratti argamtu setting iddoo tanarra cuqaasna jechuudha. Erga cuqaasnee fuula kana qabatee dhufee xiqqoo gadi buuna. Yeroo iddoo kanarra geenne your Facebook information iddoo kana jalatti qabxiiwwan hamma afurii tokko eeramanii jiran jechuudha. Afran kana keessaa kan nuti filachuu qabnu account ownership and control iddoo tanarra filannaa jechuudha. Amma haala kanaan yeroo inni dhufe isii lammaffaa irratti argamu tanarratti click goona. Amma yeroo inni fuula kana qabatee nu dhufe wanti asirra beekuu qabdan akkaawuntii fuula Facebook keessanii tarii Facebook keessan qofa delete yoo gochuu barbaadan Messenger ammoo akka isin hojjetu yoo barbaadan isa tokkoffaa irratti jiru kana filattu jechuudha. Akkuma argitan barreeffama kana gara xumura kanarratti you'll be able to continue using Messenger. Facebook keessan delete gootanii Messenger keessanitti ammoo fayyadamuu dandeessu. Chaatiin amma dura nama balleessitanis hin badu. Ammas fuula duraafis itti fayyadamuu barbaadan fayyadamuu dandeessu. Isa lammaffaa irratti argamu immoo delete account kana isa guutumaan guututti balleessuudha. Akkuma argitan kana fuula Facebook keessanis ta'e Messenger keessan guutumaan guututti wanta post gootan haa ta'u tan share gootan haa ta'u Messenger keenyas ta'e wanti nu message Messenger keenya irratti nama barreessaa turres hundisi guutumaan guututti delete taati. Nuti amma fuula Facebook keenya kana delete gochuu waan deemnuuf iyyuu delete account isa jedhu kana filannaa jechuudha. Isii tanarratti yeroo takkaaftu wixxanii haala kanaan erga gurraacheffataniin booda continue to account deletion iddoo tanarratti cuqaastu. Erga haala kanaan cuqaastanii amma wanti isin irraa eegamu iddoo delete account iddoo tanarra cuqaastu. Amma haala kanaan nu dhufa akkuma argitan kana amma wanti narraa eegamu passwordii guutuudha. Passwordii kiyya na gaafataa jira waan ta'eef iyyuu passwordii kiyya mee ani haa guutu. Kun akkuma argitan kanaan amma passwordii kiyya guutee jira jechuudha. Amma wanti narraa eegamu continue iddoo jettu tanarratti cuqaasuudha. Continue iddoo jettu tanarratti cuqaastu. Haala kanaan dhufa ammas delete account jennaan jechuudha. Click. Kino akkuma argitan haala kanaan Facebook kiyya amma delete ta'ee jira jechuudha. Delete ta'uu isaa kino haala kanaan naatti argisiisu jira jechuudha. Expire ta'ee jira. Amma fuula Facebook keenya kana erga delete goonee yoo kan sheenenu ta'e yookiin nadaamuine deeffachuu barbaanne ta'e sheenaan isinitti dhagamtee tarii wayi osoo ofirraa balleessuu baadhe yoo jettanii kan sheenutan ta'e akkaataa itti deeffachuu dandeessan isinitti himaa jechuudha. Amma iddoo okeetu tanarra cuqaasna. Duuba nu deebisaa ergasii takkaams ammas akkaawuntii keenya irratti tu'inaa jechuudha. Amma bakka kanarratti get start iddoo tanarratti tu'inaa jechuudha. Facebook keenya kana amma waan sheenuuneef waan deeffachuu barbaadneef yoo deeffachuu barbaadan iddoo get start deetu kana tu'inaa. Haala kanaan amma fakkeenyaaf fuula Facebook kiyya kana haala kanaan dhufee jira jechuudha. Haga Agustii 24 2019tti Facebook kiyya kun yoo deeffachuu barbaade na eegaa jechuudha. Tajaajila Facebook irraa haa badu malee yoo deeffachuu barbaade hamma gaafa guyyaa 24 2019 na eegaa jechuudha. Yaani kana jechuun guyyoota 30f na eegaa jechuudha. Amma fuula Facebook keessanii kana yoo deeffachuu barbaadan amma cancel deletion iddoo tanatu itu kallattiidhaan Facebook keessan isinii banamaa jechuudha. Amma foon deebisuu hin barbaanne yoo itti dhiisaa jechuudha. Haala kanaan deeffachuu dandeessu. Delete erga gootanii yoo tarii kan sheenutan ta'e deeffachuu dandeessu.
Facebookiin update adeema wanti isin galuu qabu amma karaan ittiin delete godhan 2018 keessa haala kanan turre kan 2019 amma moo kana wanti fi tarii 2020 keessa karaa biraa sistema biraatiin jijjiirachuu danda'a. Duraan 2018 fi 17 keessa yeroo delete goonu guyyoota 14 haga 15 qofa nuu kennaa jechuudha. Akka yoo kan deeffachuu barbaannu ta'e amma moo kuni hamma tokko baay'ee tokko jijjiirame hamma gaafa guyyaa 30tti nu ol fuudhamee jira jechuudha. Egaa hordoftoota keenya barnoonni keenya kan har'aaf qabannee dhiyaanne isa hammammaatti nu hordofaa turtanidha. Please video keenya akka namoota baay'ee bira ga'uuf like akka gootan isin beeksisna. Akkasuma linkii isaa copy godhatanii social media hundarratti share gochuu dandeessu. Waan wajjin turtaniif isin galateeffachaa hamma video biraatiin walitti deebinutti nagaa rabbii keessa nuuf jiraadha.